dubbachuudhaaf rafee bulaan jiru jechuun wanna baay'ee wajjin dabarsineerra waan baay'ee waan kana hin jedhamne caaltuu wajjin waan baay'ee dabarseera እና dhugaa bakka kana dubbadhe kana wanna hin jedhuun qabu እና jaalala dhugaanaaf qabdi osoo nan jaalanne ta'e osoo amma jaalala dhugaa siif qabdi ci waliin akka nama tokkotti jiraata tutteetti kalummoo amma amanaan abbaa manaa wal faana jiraatan nolla shalchaa obbo Kuddoo diaspora warra Ameerikaatii dhufe amma isa taa'ee qo'ee bakka sirreeffadha amma jechuun afaan isaa naan galu garuu akkuma naa galutti ittuma akkana giddiidhuma wanti godhaa obboleessi keenya jaallatamaan kabajamaan eenyu maqaansa obboleessi keenya firooni jaalala caaltuuf qabanii fi waa waliin dabarsan himachuu jiran isii warri dhiiraa kun gaafa akka shaqqalaa waa argattan maa odeeffachuutti fiigdu baay akka bunuma gaafa waa argattanii maa odeeffachuutti fiigdu amma caaltuu wajjin waan baay'een dabarsaa ture je garuu rafee bulaan jiru miira koo keessa fiigdi na iyyisiifti jaalalli ishee nama raachuu fi jechuu jirani obboon faa jechuun bakka injiraa miira seenaa yaadate bakka ay bakka laayivii ajaa'iba waliin dabarsani bakka injiraa miira egaa caaltuunis miira keessa galtee egaa jechuun aarii muktaar keessa galtee toga ay zarraf yirbar me mal fa dabarsitame live waliin dabarsaa turre waan live isaanillee viidiyoo nuuf waraabi maal akka hojjechaa turre viidiyoo nuuf waraabi eessatti akka bashannanaa waliin dabarsanii viidiyoo nuuf waraabi waa hunda nutti agargi viidiyoo tokko ishee nambisin yaasuu eegalte waan ta'eef yaasi maaliif waa baay'ee asirratti waa baay'ee osoo beekte osoo dhugumaan caaltuu jaalatte osoo hariiroo siif caaltuu gidduu jiru waan bal'aa waa jaalala guddaa jaalala kabajama jaalala kajamu osoo gidduu keessan jiraate laayivii waliin dabarsita hin dubbattu aniif caaltuun osoo caaltuu jaalatte tamma firoo osoo caaltuu jaalatte ati caaltuun har'a abbaa manaa ishee bira jirti muktaar bira jirti osoo ishee jaalatte ani caaltuu waliin laayivii hedduu dabarsaa ture hin jettu sababiinsa isheen amma isa bira waan jirtuu fi mee muktaar maal waliin dabarsite jedhee yoo qabee garafee maal jetta deebiin kee maali namni badii qabu namni akka caaltuun qaxaqatamu godhu namni akka caaltuun hidhamu godhu viidiyoo ati waraabdu jechuudha okay wal jaalattanii waliin laayivii dabarsaa turtanii maaliif odeessa waa waliin dabarsaa turtan aniif caaltuun waan baay'ee waliin dabarsaa turre baay'ee jaaladha jette akkas maaliif jetta waa waliin dabarsan maaf odeessa atamma caaltuu jaaladha jette namni tokko jechuun ergi dhufee ji'a lama viidiyoo isaa keessatti ani ko viidiyoo isaa irraa gadhuma dhaggeeffadhe erga dhufee ji'a lama keessatti isaan ergine wal isanii waggaa lama garuu ji'a lama keessatti ergi Itoophiyaa galee baay'een bashannansiisee diyaaspooraan Ameerikaa arge eessa galtanii qoy maaliif warri Itoophiyaa kun beek warma biyya Arabaa kana amma warma hoolota gaala eegaa ture unuma warra dullacha harkisee so baqa siqaayee argaa ture gaafa biyya galee diyaaspooraan hin jennu diyaaspooraa jechuun Ameerikaadha eda gurbaan kun Ameerikaatti galee moo akkami akkas ta'uun naaf hin galle okay diaspora baluma galatti ergin biyya galee ji'a lama qarshii ani kennuufi isheen nan gaafattu natuyyuu kennaafi malee okay achitti waan gaarii jette caaltuu sin kadhanne situ jaalala keetiin qarshii kennaafi ture jechuudha haa ta'uuti ergina waliin bashannanuu eegale ergan ishee koorsisuu eegale muktaarin haffa keessa galee jette maal ati gaaf tokko bakka habaaboo wayii geessitee firoo kutte abaaboo laachuu fi wallaaltee caaltuun kutte siilattee anorsuma jazbaatti naqa barabbiin hin jenne caaltuun maa sobdaa dhugaa rabbii maa sobaa nun soba dhugaa rabbii jechuun namni tokko akka carraayyuu walitti dhufe dhugaa dubbachuu fi akka carraa yookaan akka tasaa akka jira sana walitti dhufe yoo tarii buna walii danfise okay beekamaadha mana walii agxanii jirtanii mana caaltuu agxee jirta akka isheen buna sii danfiste hin beekna achi galagalee beera soota odeeffachuu baattee iyyuu garuu immoo
namni tokko akka tasaa ta'e abbaa manaa isaatti yoo deebi'e kolkoleen duubaa immoo iyyuu maaltu barbaachise warri duubaa iyyuu maaliif barbaachise fakkeenya namni tokko abbaa manaa isaa waliin wal lolee nama tokko jaallata nama sana waliin immoo akka carraa ta'e waliin fuudhu sababiin isaa abbaa manaa isaatti deebi'e jechuudha gurbaan lammaffaa irratti jaallatu sun immoo maaltu iyyisiisuuf dire maaltu iyyuu fide amma firaan kun osoo caaltuu jaalate akka isaan adda bahanillee kadhata malee ergisaa walitti dhufanii miidiyaa irra ba'ee unkana waliin dabarsaa turre live hedduu waliin dabarsaa turre waan akkasii waliin dabarsaa turre no hin ta'u kun ikkoo caaltuutti karaa cufu yookaas immoo akka caaltuu reebam taasisaa jechuudha dhugaa rabbi gurbaa kana gorfadha warri xiyyaattan gorsa haadha manaa nama jala fuudhuun hin danda'amu durba dingilii barbaadi fuudhii jedha gorsadha hiriyyaa hin dhabu hiriyoon isaa qabaa gorsa sababiin isaa namni tokko erga abbaa manaa isaatti deebi'ee jira jechuudha amma tokko karaatti dhufeeyyuu nagaa fayyaayyuu gaafachuu hin qabu irraa achi goruu qabaachuu inumaayyuu hin doorsisaa kun Muktaar ati yoo lubbuu kee barbaadde dafii gadhiisii dafta yoo gadhiisuu baatte natu qabeessifannisaa namni jechuun akkamitti namni tokko garaa jabaatee akkamitti akka akkas naaf hin galu garuu gaafa birriin kun morma si ga'e birriin kun beeki sillee ajjeesisiisti sillee fayyisti birriin kun waan baay'ee nama gooti tarii abbaa birriiti abbaa jiraame diiyaasporaa itti waan ta'eef abbaa qabeenyaa natti fakkaata gurbaan garuu sa'aatiin isaa ka abbaa qabeenyaa hin fakkaatu shurraaba hin uffatullee ka abbaa qabeenyaa hin fakkaatu ka abbaa qabeenyaa akkas miti haa ta'uuti inni garuu akka abbaa qabeenyaa wayii tokkotti filaalee Muktaar akkas yoo ta'e akkas yoo ta'e akkas jechuu jira humnaa yoo ta'e waliin dadhabdanii qarshiin yoo ta'es immoo walitti bituu yoo ta'es immoo Muktaar nama sitti bituu hin dhabu haa ta'uuti namni ija jabaate akkaataa kanatti haadha mana namarraa fudhatu hin jira eeyyeen ni jira seenaan akkasinitti hima gurbaa wayii tokko jira biyya biraa deeme Itoophiyaa keessa ta'e biyya biraa deeme niitii isaa dhiisee deemeera waggaa tokkoof moo akkamiif dhiisee deeme walolaniiru garuu ni kaa irra jira deebi'e namichi sun deebi'ee niitii isaa sun yeroo inni dhufu heerumtee jirti gurbaa wayii tokko akka itti galee jechuudha እና itti deebi araarfate otoo isuma bira jirtu araaramtee jechuudha isheen osuma isa bira jirtu araaramte garuu gurbaan suni niitii sana baqatee badee jechuudha kalammaffaa ofee niitiitti gale sun baqatee badee abbaa manaa isheen deebitee nan biyya sana miti naannoo sana miti dhugaa rabbi biyya inni jiru iyyuu hin beekamu of ajjeese maal ta'e hin beekamu garuu dura akka fuudhe maatii isaatti illee himee maatii isheetti illee himee fuudhe jarri wal lolan garuu ni kaan irra jira gaafa gurbaan sun dhufee biyyatti galu baqatee biyya caccabsee badee jechuudha kanaafuu osoo abbaa manaa qabanii osoo ni kaan namarra jiru injiraamire deemanii gara biraa heerumuun yookaas immoo nan heeruma jechuun sobaa jechuudha sobadha isinii galee kanaafuu caaltuuni isheen heerumte maaliidha sanadha jettani hin danda'amu sobadha hin heerumtu osoo abbaan manaa jiru gurbaan firoon kun fuudhuu hin danda'u jechuudha garuu akkuma jedhe doorsisee dhugumatti doorsisee yoo fuudhe okay hin danda'a akkuma amma jiru kanatti immoo yoo dhugumatti Muktaar gowwaa ta'e niitii isaa gadhiise yoo gurbaan kun fuudhe nuti Muktaariin komanna malee gurbaa kana hin komannu jechuudha gurbaan kun ani dhugaa rabbi nama barumsa qabu wayii natti fakkaatu mee ofii keessa itti yaadaa ilaala keessaafuu warri shamarranii akkamitti isinumti mataan keessanuu abbaa manaa keessan jalaa baatanii osoo inni jiru deemtanii gara biraa yeroo osoo inni kaan jiru hin sodaatanii lubbuu keessaniif dhugaa rabbi an baay'ee sodaadha sonaati garuu caaltuudha ammayyuu Muktaarii hin deema mucaa koo yaadee gurbaa kana qofaa miti bara rakkoo qabu caaltuu illee rakkoo guddaa qabdi rakkoo ishee maali beektanii itti maraachaarti gara isaa deemaa akkas tadhaa sana ta'achuu jirti jechuudha kana jechuun maaliif caaltuun hin jaalatti haa ta'u Muktaarirra gurbaa sana wayyee fi haa ta'u Ayidoon naaf nangalle an dhugaa rabbi osuma filannoo keessa gashanii gurbaan firoon sun birrii biyya addunyaa kana bitu qabaa Muktaar immoo waan nyaate buluu hin qabu naan jedhanii ani Muktaarii filadha dhugaa rabbi isin hin jedhan jechuun namni bifaan hin filamu bifa isaa filadhe osoo hin taane ani ilma namaa kamuu jechaan madaala jecha isaa gocha isaa fudhatee qilee naaseen dhugaa rabbi jecha isaa gurbaan kun jecha daddarbaa bakka akkuma indaannante gurbaan gootuma wayii ta'uun ooluu iyyuu karaa gara hidhachiisuu kana qawwee hidhachiisanii gara lolaa erguudha kan dhugaa rabbi waa'ee majaajila illee hin beeku bar warri najaa deemtee hin arrabsa warri maayii na goota iyyumaa himataa iyyuu bar indee haadha manaa namaa fudhatanii warri na arrabsitan jechuun hin danda'amu jechuudha garuu akka amma caaltuu Muktaariin goyoomsite in bahaaqee mucaa koo dubbisa maalii ta'e tokkotti Muktaar ishijee yoo baase isheen gurbaa kana bira deemuuf waan ta'eef gurbaan kun guyyaa san dayyuu sanna Muktaariin dhugaa rabbi
Muktaar caaltuu gadhiisuun qabu. Isheen amma kaleessa isaa shoofte deemee mucaa koo dubbisaa mucaa koo yaadee maaliyyoon ta'ee saniyyoon ta'ee mucaa waa yaadde hin qabdu. Mucaa biraa eengadda dhuftee jechuudha. Mucaa biraa eengadda dhufte waan ta'eef waa yaadde tokkollee hin qabdu jechuudha mucaa. Sinii galee kanaafuu osoma waliin jiraatanii irra gaarii isaan lama. Dhugaa rabbi isaan lama wal biratti bareedu malee gara firoo kanatti hin bareedu caaltuun. Garuu caaltuun gurbaa gororaa kanatti waa isheen hin maraattu hin beeku. I don't know. Ani fa manaaf godha malee su'anaati ani hin barbaadu. Sinii galee kanaafuu gurbaan kunis nama haadha manaa qaba nama abbaa manaa qabutti gaafa qoma dhiibee akkas ta'u I don't know naaf naan galu. Dhugaa rabbi naan galu naaf. Maal akka inni ta'e naaf naan galu. Dhugaa rabbi siniif sinii galee naaf ani ko amma viidiyoo waan jedhe irraa hojjedhu wallaalee dhugaa rabbi kadur kolfaa taphachaa haasa'u amma yeroo ani ko yeroo dura hin qaladanse bar dhugaa rabbi amma garuu miira keessa gadi dubbatu sheemin na qabe bakka isaa rifadhe jechuudha ani mataan koo bakka isaa rifadhe.